Nedulnyaatni bululleen qabeetti ani maal Assalamu alaikum opleen qiyaa namni haadha qabda viidiyoo kanaan gadumaatti akkan hojii daawwata rabbi jecha abdiin isin irraa qaba mee waan isin jettu viidiyoo kanaan gadumaan hojii daawwadhaan Assalamu alaikum umma Waalaikum salaam maal khaysi jirta mee maani amma rakkoo ranjiri rakkoo ani nufa dunqabu ani nyaadun qabu kalmatti rakkoo ilmaan hin qabdu ati ilmaan tokko bichaan qabaa biraa deemeetiin jira magaalaa ilmaan meeqa dhalte kudha tokko dhaleetiin tokko irraa tokko bichaan sii jira alhamdulillah abaysa mana galaanii na biraa boolee huccuu uffata waan hin irra ciisu qofa bitee amma mee maal barbaadame amma manumaa fi afataa fi waan hin keessa galuun barbaada cileen qabu onqoollee na jirti qabbana tana tamma asi buute tan waan hin itti uffadhu qabu uffataa fi galaanii meeshaa fi waan qabdu hundas galaa agarra waan itti bilcheeffadhu qabu amma Dubai eessa jiraachuu jirta yaadatti manuma namaatiin ol seenee galgala bula akka sudhukkubuus naa himtee turte eessaa sudhukkubamu miilleen kanaa hin mudhiitan maal taate miillaa fi mudhii kanan na dhukku ilmaan Oromoo na gargaaruun barbaada naa hirmaatanii waan hin irra ciisu waan hin nyaaddu kana kana tajaajila hafa mallee waan hin dhaquun hin qabu amma ammaan tana keessaa mana namaa keessa galte mana namaa keessaan jira obboleen kiyya namni haadha qabdan namni nii fi obboleettii qabdan waan isin jette dhageessanii jirtan dhugaa dubbachuudhaaf an takkaa waa'ee kanaa takkaa waan habiin beeku takkaa waa'ee kanaatiif gabbeen beeku ummaan teenya akkuma beekumutti amma waan jettan dhageessanii jirtanii waan hin nyaadhu waan hin edulnyaadhee bululleen qabeetti wallaahi laazim ani beeku ani maal jee Naumati miti haadha teessan namni nii fi rabbiif jecha viidiyoo kana argitan akkaawuntii isii baasee biitiin jiraatu si azzalaanis ni haya namni gargaaruu feetan namni haadha qabdan ilmaan kudha tokkorraa tokko bichaan naaf jechuu jirti waan nyaadduun qabu galaana narraa fuudhee jechuu jirti afataa fi uffatatti mana isii keessaa haa qabdu rabbi jecha namni viidiyoo kana argitan koppilink sheeshar godhaati. Yoonii fi gargaaruun dandeenye akka koppilink sheeshar gootanii maaliif jee kadandee gargaaru dhibbaatamaa jira waan ta'eef takka ani waa'ee kanaatiin dhufeen beekuun hedduu malee na dhaga'ame garuu humaatii miti inshaallah ummaatiyya ilmaan Oromootiin du'aayii godhii fi siqinaa dhaabbatan akka siqinaa dhaabbatan itti himi gurguddootti haa nu rabbiin taga akkanaan rabbi olaa deebisuu fi gurguddoo sirbi sirbiitti rabbitti haa kan.